Sadarkaa magaalaa Finfinneetti kenne tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa ta'e karaa iftoomina qabuun jiraattotaaf kennuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee yeroodhaa gara yerootti tarkaanfii fudhachaa jiruun jijjiiramoonni qabatamaan dhufaniiru. Bu'uuruma kanaan kutaa magaalaa Eekkaatti bara bajataa 2017tti hawaasaaf tajaajila si'ataa fi ammayyaa'aa ta'e karaa haqa qabeessa ta'een kennuun hojjettoota raawwii hojii olaanaa galmeessaniif beekamtiin kennameera. Itti gaafatamaan waajjira Public Service fi misooma humna namaa kutaa magaalaa Eekkaa obbo Kiyyaa Tikkoo kenna tajaajilaa irratti itti quufiinsa hawaasaa yeroodhaa gara yerootti daran guddisuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhan. ለኛ ሁላችሁም አንደኞች ናችሁ ነገር ግን ከጣጣት ይበላለጣልና የተሻሉትን በማበረታታት hundi keessannuuf tokkoffaadha garuummoo qubni harkaasii wal caala waan ta'eef hojjettoota raawwii fooyyee qaban jajjabeessuun kanneen hafan immoo hojii isaanii irratti akka xiyyeeffatan taasisuu irratti fuulleeffachuudhaan sagantaa beekamtii qophaa'edha. Sadarkaa magaalaatti kenne tajaajila ammayyeessuuf tarkaanfii fudhatameen magaalaan Finfinnee damichaan sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argachaa jiraachuu kan himan hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Eekkaa obbo Fitsuum Haayileem muuxannoo tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa gama kennuun sadarkaa magaalaatti dhaabbilee irratti galmaa'aa jiru gara kutaa magaalaattis gadi buusuun bu'aan qabatamaan akka dhufu hojjetamaa jiraachuu himaniiru. ከተማችን የጀመረቻቸው የልማት ግቦች እንዲሳኩ በተለይ galmoota misoomaa magaalaan keenya eegaltee akka milkaa'uu fi keessumaa immoo hojiin misooma kooriidariitii fi qarqara laggeenii karaa qindoomina qabuun raawwatame magaalaan teenya magaalaa filatamtuu Afrikaa akka taatuuf hojjettoonnii fi hooggantoonni halkaniif guyyaa hojjetanii galatatu isiniif mala. Kuni aarsaa magaalaa guddoo sadarkaa idil addunyaatti dorgomtuu taate ijaaruudhaaf kafalamedha. Kanaafuu beekamtiin amma isiniif kenname kuni hojii caaluu fi akka xiyyeeffattan kan isin taasisuudha. Hoogganaan biiroo Public Service fi misooma humna namaa magaalaa Finfinnee Dr. Jamaaluu Jambar gama isaaniitiin ergama gadi jedhanii kabajaa fi jaalala olaanaadhaan hawaasa magaalichaa tajaajilu sadarkaa magaalaatti fudhatamee hojii hojjetamaa jiru keessatti jijjiiramni dhufaa jiraatus ammas akka hanqinaatti kan ka'u rakkoo malaammaltummaa fi hojimaatni badaa furmaata akka argatuu fi hojjettoonni dhaabbilee magaalicha hunda keessatti hojjetan rakkicha irratti qabsaa'uun qulqullummaan hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. አብዛኛው የመንግስት ሰራተኛ ሌት ከቤት ወጥቶ ሙሉ ቀን ህዝቡን በቀንነት በታማኝነት hojjetaan mootummaa baay'een ganama mana isaatii bahee karaa haqa qabeessa ta'een hawaasa isaa kan tajaajiludha. Haa ta'u malee kanneen itti gaafatamummaa itti kenname karaa hin malleen faayidaa dhuunfaaf kanneen oolchan jiru. Kun dogoggora siviil sarvisiif maqaa hin taane kan kennisiisudha. Kanaaf sadarkaa magaalaatti dhaabbileen ergama itti kenname gahumsaan bahachuu akka danda'aniif kenni tajaajilaa si'ataa fi bu'a qabeessa akka ta'u gama milkeessuutiinis itti gaafatamummaa isinitti kenname karaa qulqullummaa qabuun hojjechuu qabdu. Hojjettoonni waajjiraalee kutaa magaalaa Eekkaa garaagaraan itti gaafatamummaa itti kenname sirnaan baachuun kanneen beekamtii argatan beekamtichi hojii isaanii itti aanuuf onnachiiftuu ta'uu dubbataniiru. warra hojjete kana adda baasee badhaasa kennuunsaa irra caala tajaajila hawaasa keenyaaf akka kennuun kan nu taasisudha jechuudha. Kanaan immoo boonuun nurra hin jiru waan jedhu kanan qabaani. Amma akka kifla katamaatitti badhaasa arganneera. Garuu uummata tajaajila kennuunirraa immoo badhaasa akka argannu barbaannaa jechaadha. ሰራተኛው የበለጠ ነገሮችን እያቀለለ ለሀገር hojjetaan caalmaatti hojii hunda karaatti quufiinsa hawaasaa dabaluun hojii isaa akka raawwatu kanarras darbee misooma biyyaa keessatti qooda olaanaa qabu akka bahatu taasisuuf beekamtiin akkanaa gahee olaanaa qabu jedhee yaada.